bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Luugoo aanaa Barreechaatti namoota harka qalleeyyii 72f deeggarsi akaakuu garagaraa taasifame. Namoota kanneeniif deeggarsi akaakuu garagaraa mana jireenyaa 72 ijaaramee kennameef dabalatee daakuu abbaa kiiloo 5, zayita nyaataa liitira 2 fi uffanni halkanii kennameef jira. Akkasumas deeggarsichi mallaqaan waliigalatti miliyoona 25tti kan tilmaamamu yoo ta'u, gochi kun duudhaa uummanni biyyichaa itti wal bira dhaabbataa ture itti fufsiisuuf kan raawwatame ta'uun hubatameera. Bulchituun bulchiinsa aanaa Barreechaa aadde Buzunesh Asaffaa haasawaa baniinsaa taasisaniin akka aanaa isaaniitti hojiiwwan humnoota walootiin hojjetaman keessaa tajaajila lammummaatiin manneen harka qalleeyyii 72 ijaaruun namoota harka qalleessa ta'anii fi galiin isaanii gadaanaa ta'eef akkaataa labsiin hojichaa eeyyamuun kennuufii himan. Maddi deeggarsa ijaarsa manneen harka qalleeyyii kunniinis abbootii qabeenyaa hirmaachisuun akka ta'e kan kaasan aadde Buzunesh namoonni deeggaraman kunneenis rakkoo fayyaa fi birootiin mana kiraa keessatti dararamaa turuu himaniiru. Mana harka qalleeyyii ijaaraa ture kana keessatti lafa mana gandaa waliin dhaalame akkaataa labsiin nu deeggaruun harka qalleeyyii hedduu qabna. Akka aanaa keenyatti 5,000 ol qabna. Isaan san eenyu gargaaruu qabna jennee adda baasnee koree keenya mana marii bulchiinsaa keenyan koree qindeessituutiin mari'annee ijaaraa turre jechuudha. Abbootii qabeenyaa keenya hirmaachisne abbaan qabeenyaa of danda'ee nu ijaare jira. Abbaan qabeenyaa maallaqa nu gumaache jira. Abbaan qabeenyaa maateriaalii simmintoo feerroo maal kana nu gumaache jira jechuudha. Isa keessatti warri irraa asitti argamu kun namni 72 ni jiranii jechuudha. Qaamota garaagaraati kan nuti deeggar. Poolisii keenya ka deeggarre ni qabnaa nama 2. Minishaa deeggarre harka qalleeyyii jechuudha. Namoota maatii bal'aa qaban mindaan isaanii gadaanaa ta'e labsiin eeyyamuuf. Hojii raawwachiistuu olaantuun kutaa magaalaa Luugoo aadde Khadijaa Jamaal sagantaa kanarratti argamuun mootummaan keenya galmoota arfan tajaajila lammummaa mana murtii aadaa gaachena sirnaa fi buusaa gonofaatiin uummata isaa dandamachiisuuf kutatee hojjetaara kan jedhan kunis kaayoo fi daandii paartiin badhaadhinaa qabate milkeessuuf hojii hojjetamuudha jedhan. Itti dabaluun jijjiirama gaggeessaan keenya galmaan gahuuf badhaadhina waloo fiduuf hojjechaa jiruudha jedhanii keessattuu kun hooggansa fageessee yaaduun karoora qabate milkeessuun akka ta'e seenaan magaalaa Adaamaa fi hojiin hojjetame ragaa baha jedhan. Tiimii kabajamoo kaantiibaa keenyaan hoogganamutu kana fide. Halkanii guyyaa hojjan jijjiirama fiduu qabna jenne. Kallattiiwwan 3 hojii galmoota 4 bira ga'uudhaaf hojiitti hiikne. Galmoota 4 san bira ga'uu kan dandeenyu immoo keessattuu immoo badhaadhina maatii badhaadhina waloo milkeessuu keessatti hojii waloo baay'ee murteessaadha. Hojii waloo keessaa maaltu tokko tajaajila lammummaati. Hojiin qonna magaalaa keessatti hojjetame tasgabbii gabaa uumuu qaala'ina jireenyaa tasgabbeessuuf badhaadhina maatii fi waloo mirkaneessuu keessatti Adaamaan seenaa hojjetteetti. Daandii badhaadhina qaanqee badhaadhina jalqabdeetti. Tajaajilli lammummaa keenya hojii waloo keessatti gahee guddaa taphachuusaa ragaan bahuun kanaa ol hin jiru waan ta'eef borus iftaanis karaa of eeggannoon amma deemtaniin waliigalteen uumamee warri miskiinni mana kaffalachuu hin dandeenye deeggarsi godhamuufi qabu mannichi kan gandaa ta'uun beekame gatii aanaadhaan waan deeggaramuu qaban akka deeggaraman gochuu. Sirni bulchiinsa isaa iftoomina akka qabaatu gochuu. Itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Adam Faqoo sagantaa kanarratti argamuun akka jedhanitti mootummaan keenya dhimmoota uummata keenya gadi dhaabuu danda'an kanneen akka inisheetiiviiwwan garagaraa hojiirra akka ooluuf gadi buusan milkeessuuf hooggansi keenya qabatamaan hojiitti jijjiiruun hundaa ol milkaa'ina guddaadha jedhanii gara fuulduraattis kaayoo paartii keenyaa hundi keenya tumsaa humna keenya wal deeggarree deemuu qabna jechuun dhaaman. Guyyaa har'aa kana yoo laaltan yoo madaaltan bu'aa badhaadhinaati. Muummichi keenya muummeen ministeeraa ilmi abbaa gadaa gaafa jalqaba muummee ministeeraa ta'ee haasaa godhee hojiitti bahu inisheetiivii 2 gugurdaadha. Inisheetiiviin kun waan akka isaas dhufan. Inisheetiivii 2 gugurdaan sun hadha qabatamaan asitti mul'ata. Inni inisheetiiviin tokkoffaadha. Ka addawaa'iin shaakalee hojiirra oolchuu dadhabe
dubartiin ministeera ta'uu dandeessi. Haadhummaa dabalattee hojjettu akka dhiiraa ol ta'e innisheetiivii muummicha keenyaa asitti lafa qabatee jechuudha. Inni lammaffaa innisheetiiviin ji'a gimbootaa muummee ministeeraa ta'ee ganna san hojjetaa ture hojii tola ooltummaa mana haadholee irratti roobni roobu diigee sirreessuu ijaaruu harka qalleeyyii kararraa kaasuu qabatamaan muummichi keenya lafaan ga'ee badhaadhinni dursa namaaf jedhu san hojiirra oolchisuun har'a barreechaan kutaa magaalaa Luugoo nama 72 amma jedhamu kana rakkattoota kana walitti qabanii abbaa manaa godhan. Namoonni manni ijaaramee kennameef tokko tokkos gama isaaniitiin jireenyi mana kiraa hedduu kan isaan dararaa ture ta'uu himuun amma immoo jireenya namaatti qixxoofneerra jechuun gammachuu qaban ibsatan. Waggaa 3 oli amma kinoo mana kutaa 2 nu kennaniiru. Mana hin qabnu ture mana kiraa keessa ture. Amma gammachuu guddaan itti dhaga'ama. Jireenyi sunii fi kun gara walitti dhufu. Kanaan dura rakkoo mana jireenyaatiin baay'ee nama dararamaa ture keessaa isa tokkodha. Baay'ee jireenya amma jiraachuu dadhabnutti eega jijjiiramni kun dhufeetti garuu hooggantoonni aanaa barreechaa rakkoo keenya kana ilaaluudhaan bootaa nuti jirru dhufanii ilaaluudhaan bootaa kireeffannee jirru rakkoo kana keessaa nu baasuudhaan mana kana ijaaranii nu kennanii jiru jechuudha.